الحديث الخامس حديث شرف هذا عن أم المؤمنين أيوم من توتر الرئيسي أديسة أم عبد الله هذا عبد الله الرئيسي أديسة عائشة الرئيسي أديسة رضي الله تعالى عنها الله نجب سرها فقيسون قالت نجت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوم من توتا مؤمنون تسده يسد له لا يسين دلتيو إن دله يوكا هندين أم المؤمنين ما جأمته فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين شفتي بير الرسول أيولي مؤمن توتا جرمت وأزواجه أمهاتهم سورة الأحزاب بير الرسول أيولي مؤمن توتا جرمت أيولي يروجن هذا دبسون زيار نغتون ندندأما بير الرسول هو كس ندنداني لالو ندنداني لالا وفي أيو وفي أرجون انتو لالو انتو maal keessatti ayyo jennaan kabajaa keessatti jechuudha jara kabajuu keessatti rasuulli ummata tokko abu ummatii jaan abba ummata saniiti akkas ilaalama dubartoonni isaanii haadha ummataati jechuudha kanaaf an ummil mu'miniina haadha mu'mintoota أم عبد الله مكا كان أيام تيجو عائشة وان جت صاحب بنتي يهودي مكا كبجاتي يا ممتي أني هو جت الرسولان ilmoo hin qabu maqmaan na yaamani akkamiin godha jennaani ilmo obboleettii keetii Abdullaahiin ufi yaamii ilmo obboleettii isiiti jechuudha habootaatiif jechuudha saniin ufi yaami jeen haboo yookaan obboleettiin haadhaa haadha hojii dhalate jechuudha bimanzilatil ummi darajaa haadhaatti taatu darajaa haadhatti jirti isiin duba maqaa kabajaadhaa ilma obboleettii isiidhaa godhate jechuudha ummu abdillaahi aishata haadha baluu jechuun namni kun ni fedha yeroon fedhanis ni jirti yeroon hin feenes ni jirti yeroo gaafa gartee ganamaa tana haadha baluu jechuun fedhan emal anchi jechuun feete jechuudha ayya guddoonis gaafa xiqqashoo gartee lafti gara ganamaa mayitu kana namu achi jechuu fedha takkatu gaaf tokko adaada naan je'aniiti narraa dhoorgii jette hundi adaada naan je'ani kan adaada ta'uun ga'e jechuudha warra dubbiin ani gara nama guddaa ol oofu jiranii warra gandaattu ijoollee gartee isin adaadaa taatu jala dhaganii adaadu namu jeen dhugaa qabdi maal taate isinis numa rakkatte dubbii sirrii jette jennaan nama ganaa hiree eeggatu yoo ganti hundi adaadu jeen namni adaadoo dhagayeegaa hireef barbaana yoo jira garuu yoo maqaa isii yaamayyoo mucayyoo maqaa yaamamtu tuni ta akka mija'anii barbaaduuf atu dhufaa mire mucayyootti beekanii gaafsan kolleejii jireenyaa jala balleessan duuba Aishata
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تلبى بكري نبيين أمتى قرتي جهتي سيقا دمتي أمتى سقالتي اتدبلم أما سقالتي أروزة سيرجو إسين والحديث كان أودي سراج برتي نما سقالتي بلغوا نجيرا أما سقالي بلغوا إسين ني أرقام انت لامت ديدمي تكتي أكو أرقيت بخاري كيسة دبر سنجر ويا دينغد داتنسيا ديدمي تكامل كانما أكو سيد أنجا جتو أرقاتيجو أكامت جنان أما سقالتي بلايدي heerumtee deessa jechuudha. Ilmoon isiitilleen akkasumatti isin gaafsan deeyse gaafa amma sagalee isinis bal'aayitee ofirraa deessa jechuudha. Gaafa haati amma 20 akka taatu kunoo duruu ilmoon akkoo isin jettu dhalatte. Muqiraan amata 12tti ballaga jechuu dabarsine. Amata 12tti dhiirnis ballaguun ni argama. Kun mashan qofa eegaan waliin achi gadi ballaguunis ni mala. Kanaafuu ijoollee xiqqaadha jedhanii ijoollee bal'aayitu hunda akka ganda keessan deddeemne. Amma gaa xiqqoo miti amma xiqqoonuma jedhanii bara amata 20 fi maalii yoo kana xiqqoo mucayyoo qaccee fuudhe jaabar akkoo fuudhe jechuu dhiisee qaccee fuudhe jaa akkoodha. Qaccee jechuun 9 10 12 13 akkas gaafa 20 fi takkaa fi 2 keesse akkoo fuudhe jechuudha malee qaccee fuudhe jechuun qabu. Dogongortan akkoo fuutanii qaccee fuudhan jedha. Tayyib xiqqoottiin heerume jetti isinis guddoottiin heerume jechuu dhiiste xiqqoottiin heerume anaa xiqqoo na fuudhanii anaa 20 na fuudhan jetti. Maal xiqqoo akkoodha gaafsan achi keenyaan anaa akkoo ta'e na fuudhan jechuu dhiiste anaa qaccee ta'e na fuudhanii anaa xiqqoo ta'e na fuudhanii jetti. Tayyib amma yeroo ammaa ayyaa gudduma heeruma akka jirtutti akkoo jechuu kiyya akkuma heeruma ni takkatti osoo akkoodhaa gaditti heerumtu. Akkoo miti amma inumaa akaakiyyatti irra heerumtiyyuu gaafa akkoo taatuun heerumtu gaafa akaakiyyee taate. Egaa amma 20 takkatti ogguu akkoo argan amata 32 Ayya arganii mira akaakiyye heerumaa achi bira achi dabarsinumaa akaakiyye amata 42 amata 42 fa'a ganaa uskuula fixxee maaliyyoo fixxee yuunivarsiitii fixxee maanteqriyyoo fixxee maalii fixxee yookaan dalagaa lafa arabaa kana fixxee yookaan dalagaa biyya faranjii san fixxee gaafa isin heerumtitti tuunillee gartee ta'a. Biyya jirtu sukuula maaliyyoo fixxee maalii fixxee narsiin ta'a jettee asii dhiibbattii mire gaafa isin narsii taatetti dubbiin ta biraate jechuudha. طيب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Hadhiiraa homaa dhiyeessan jechuu jiranii garaa keessatti akka jechuu jiranii hadhiiraallee isaanuma jechuudha. Akaakuu fi akaakiyyee fi akaakilee gaafate anaa xiqqaa fuudhu nima jaa malee isaa akaakoo ta'e fuudha. Sagalitti argamee jira maali amata 12tti muqiraan amata 12 ballagee jechuudha. Kitaaba Bukaarii keessatti dabarsine
balaguun isaanii argama mata kudha lamatti irraa immoo dafanii hin ballaganilleedha hin jarjaran xiqqoo ni qabbana wal isaa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجأ أما موتما نمي تيبه مجيو عمري غرتي سوكو سديتين غيم يرمسيسو موتما نمي تي مالف akkamitti zinaa jala ariifachiistanii yeroon kararra galchitanii dhabar dubbi biraati yaadanii fi seetanii namni muslimaalleen kalolu hoo akkamii soomata 18 hin gahin heerumsiisan maal jechuu daa'ima akkamii karaa dabarsu kammaan qaree isiin lolii walumaan maaliif jennaan ilmi namaa kun hawaasa tokko keessa yeroo jiraate hawaasni kun isa liqimsa akka baharaati tashari'aa dhiisee isaanii san fudhatee deeman jechuudha bid'aa isaan godhan san waan isaan bid'aatti ilaalan san santu garseena dogongoraan deemuun hedduu argame jechuudha man ahdasa inni argamsiise fi amrinaa في ديننا دين كن يكيست إن أرقمسيس مال شيئا لم يكن جنجو وان دين كيسنجر في أمرنا في ديننا وشريعتنا دين كن يكيست شريعة كن يكيست إن أرقمسيس ما لم يشرعه الله سبحانه ما ليس منه يجون وان دين الراهنتين ما ليس منه وان دين الراهنتين فهو رد فهو ونس رد جتون مردود عليه سرد يفماده رد مردود عليه سرد يفماده فلان إساد أو ما يجو حديث نكون أصل من أصول الإسلام الجانين هندولة إسلامي ناتراج نمني تكو درنجر شريعة كيسة وان انجر وان رسول أفانين كلنسي بهدي به حديثني وسديد أرقام جان توكو قول رسولاتي جتة توكو فعل رسولاتي هجي رسوله توكو أمو تقرير جان تقرير جون والرسول براتي دلقامي رسول راتي أسي شلس واني واسدين كان على جرو كشريعة جاني دلقان يوجرات بدعة جرامة هنكيبل مججو ومسدين كان قبضت يجو رسول دلقه جتة قافت هندلاينه اتججه هنجاينه صحابة سبيل دلقه رسول رجالته انجرو إذا بدعة رقاون كن دور انجر جتة مرنه رجل نسجو وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا اجتمعت أمرين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة رسولا هردفو أكا رسول دلقيت دلقو يجو متابعة يجون قافسان عبادان نما بأرقمت أكا نتوب دلقا نما دلقا عبادات أيغا جئن توجي رسولا قلنا توقف يجو طيب
أسمت الأمنة 40 النووي. رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل إني دلق عملا دلقاتك كدلق، من عمل إني دلق عملا دلقاتك كدلق ليس عليه دلقا سنرتك هنتين أمرنا جتان أمرين كينيا جتون ديننا دينين كينيا فهو رد، فهو إنس الرد جتون مردود عليه إسرت دي فما فلان إسر أوما هجتون. حديث بدعة ديبسا كان مولد نبينا كجأم دلوت رسولك وجدك كجأن دلوت كان رسول الله فالإساتنا كبجاجة انجرو هجي إسات دلقه كبجته اندلين صحابان إسا كبجتي إني رتجالته انجرو إذا مالت إره بدعة يجو شفتي هجي درنجرة تباسا أكز جأمت كوني عبادة كيسا جنة وان عبادة هنتين كيسا تمو بدعا جنة فكين يافت طياري درنجرو بدعا جنة مكينا درنجرتو بدعا جنة hojii ibaadaa keessatti malee dinagdeete keessatti miti jechuudha wanni bid'aa jedhamu. 40 النووي أسد دابته.